ijoollee kun attam fiigu beektaa? Kana laalaan ture. Beekaa? Akkuma ispoortii jaalatu. Maalan immoo kunoo borciyyuu natti baatee fiiguyyuu dadhabe. Xiqqeessi nyaadhu. Maalati nama rabsuu malee hin beektu. Borciitti qannasuudhaaf xiqqeessite nyaachuudha. Dubbii isa dhiisimee waan si gaafachuu jedhee wayii tokko jira. Ilaa. Dubbii namaa keessas lixuu barbaadeen mi. Ati moo? Na dhagaa jirta amma? Na dhagayeeka. Tasgabbaa'e. Ilaa. Dubbii namaa keessa lixuun barbaadu garuu gammadaama kanaa amanuu dadhabeen. Natti tolaan jiru dubbiin gammadaa kun. Maal jechuu keedha? Waan isin jechuu barbaade mooyini gammadaa kana amman beetti moo? Amman beetti. Ati beekta turte? An beeka. Hin beennu namicha. Dirqamatti beekuu qabdaare. Baatti baay'ee na ajaa'ibe dhugaa rabbii. Namni kun nama akkamiiti eebeloo eenyudha jettee amala namaa fi maalummaa namaa baruu fi yeroo sitti fudhata. Adeemsa keessaadha maalummaa namaa fi amala namaa kanatti balaa adeemtu. Kanaaf gammadaa argitee amala isaa baruu hin dandeessu. Miniin waan isin jechuu barbaade arraan dura mooyini waa'ee gammadaa kana nutti xixxistiin baay'uu hin jennu. Kaleessuma dhufiddee kana gammadaadha abbaa manaa kooti ol baraanoon jetti. Akkamitti nama name? Nama argee hin beekne. Nama nettaasee hin beekne akkamitti an ila waan isin jedhu an mooyin akka maatiitti ilaala. Nan beeka mooyin sibichaa miti maatii anaafis mooyin obboleetti koodha. Hiriyaa koo qofamti isheen akka obboleetti koodha. Garuu ishiin gammadaa dudduuba isaa qoratteeti kan isheen fidde. Ati immoo yoo beekuu baatte adeemsi keessa beekuu dandeessaa mala isaa. Maali nama faana argite moo? Maal jechaa jirta? Waan akkasii mini waan akkasii mini. Nama akkamitti inni jettee immoo adeemsa keessa baruu dandeessa kan maali? Na dhagaye. Waan isin jechuu barbaade. Ituu na ta'e an biyya hin beekne irraa callumedhee fidee nama hin beekne hojiin jiraachuurra kophaa makuu jiraachuu nama. Baanni kuni karoora keeti. Kan isin jechuu barbaade aadhaas boolus waa'ee namaa ati kan odeessitu waa'ee mana waa'ee mooyii. Garuu ofii keeti maaliif hidhate? Sitti meentu limiti kan? Maal ofii keeti kan jettooti naan bijaan dhatte. Already mana kana keessa jiraachaa kan Maaltu maal ta'e? Kanaaf namoota akka beeksifannu qubeellaa godhadhu ta'uu baannaan boru waan sun argite asitti mee. Naguma, lakkee waan jettu akkamati si barbaacha beeki lafin hin dhanne hin jiru akkuma tasaa waliin dhufne si barbaachaan ture. Nagaadha waan jettu lakkiin boo bunan sii bita moo saantiman sii kenna? Hai sooressa boo lakkee waan jettu ollaa'uun alli kun akkamsi tolee qorri immoo dhufaa jira beekama yeroo roobaati man alaa galuun kee dirqama. Teenyee buna dhunna moo re'ee birrii qabda irra sooressaa beeke waa naa bituu sirra jira buna naa bittaarra takkaa buna nuu bitteen beektu mi'aarra buna jimaa dhunna. Maali kun immoo? Eessaa fuutee kana jimaa? Eewu sitti kenne? Adii moo nama keessatti kenna? Oromoodha? Eenyu abbaan isaa yaadatta?
Fayyada. Akkami abbaa fi harmeenoo nagadamu. Maraattuudha itti dhugaa. Okay. Mereka berbannya jangan mau. Kaya jadi nama anak tu berbadan afiati. Isani flik ya. Tenya hanu gud di sini jorle. Itin jiran. Tikon nah hafe male. لكن في خيال التبوف مالو من الربو في اليوم وقاول انتاني الرأي اللي هسون بربادو دبيتي يا بتسا التون عرستي يون الرهسة وقا mana kana bo male tinkinti yandumtu sanifu mana barbaadu jalqabeetin jira lama bareeda harkadhe tokkommoo naaf ta'ee jira saayin godhuuf ka'eetin akka ati yaada kannitu ati ilaaltee jeetin dhiise sanifu yoo dandeesse guyyaa tokko hojjetamne laata هي همر بالمرة في الرابعة هي ولا جربوا هلا بيتو هاي نجت باي هايو Yeah. Mana berbadu jalqabe, so I'm moving out soon. It's alright. Got it. I'll go to the Good.